Yeroo darban caalaa Oromoo fi Oromiyaa irratti duulli bal'aan lafoo fi qilleensaan bara mootummaa Bilxiginnaa kana keessa haala suukkanneessaa ta'een geggeeffamaa jira. Gocha kanas qindeessuu fi raawwachiisuu keessatti ilmaan Oromoo qooda haa qabaatan malee hedduun isaanii ilmaan nafxanyootaadha. Nafxanyoon baala gizee taranyaa jechuun ilmaan Oromootti quba haa qabaatan malee dhaabbileen mootummaa federaalaa fi murteessoo jedhaman dinagdee jabaa kanneen sochoosan ammayyuu hoogganni isaanii jalaa hanga gubbaatti saba tokko qofaadha. Ashamaa harka fuune daawwattootaa fi dhaggeeffatoota Gadaa Miidiyaa Neetwork, kun qophii keessoo Oromiyaati. Qophii keenya keessoo Oromiyaa torban kanaan dhaabbilee mootummaa federaalaa saba tokko qofaan to'atamanii jiran ilaalchisee waan qopheeffannee qabnaatii haga xumura qophii keenyaatti nu faana bu'aa. Galmee seenaa Itoophiyaa keessatti sabni aadaa, afaan, duudhaa, gootummaa fi seenaa saboota biroo hatuun akka waan kan isaa ta'etti odeeffataa afoola sobaa barsiisaa ture jira. Sabni kun seenaa gootummaa himatu hin qabu, goota ittiin dhaadatus akkasuma. Haa ta'u malee kan itti bareede jabaa kan ta'e hundaan kan kooti jechuun saamaa hataa har'a gaheera. Biyya Itoophiyaa jedhamtu kana hiyyummaa fi gadadoon alatti simboo gootummaa itti godhee kabajaa fi naatoo foolii biyyummaa qabu bocee kan waltajjii addunyaatti waamsise ilmaan Oromooti. Akka fakkeenyaatti kaasuuf gootummaan Adwaa irratti Xaaliyaanii kan biyyoo nyaachisan Gabayyoo Gurmuu, Baalchaa Saafoo, lixa Oromiyaatii haga Room deemee kan lole Abdiisaa Aagaa, weerara Somaaliyaa kan qolachuun Ziyaad Baarreen kan qaanesse Shaalaqaa Alii Barkee kaasuu dandeenya. Kana qofa osoo hin taane gama aartii, ogbarruu, muuziqaa, ispoortii fi kanneen kana fakkaatan kaasuu ni dandeenya. Dinagdee biyyattii keessatti qoonni Oromiyaa akkaan guddaadha. Wabiin midhaan nyaataa biyyattii, maddi ibsaa, oomisha alergii, giddugalli indastirii fi misoomaa biyya Itoophiyaa Oromiyaadha. Kun utuu ta'ee jiruu garuu ilmaan Oromoo dhaabbilee mootummaa federaalaa murteessoo fi qabeenya dinagdee guddaa sochoosan keessatti qooda dhabuudhaan hooggansa sadarkaa gadii aanaatii hanga gubbaatti jiru saba tokko qofaan to'atamee jiraachuun saaxilameera. Keessumaa yeroo ammaa kanatti Itoophiyaa keessatti ilaalchi sirna nafxanyummaa waajjiraalee mootummaa 80% ol to'achuun ilmaan Oromoo dabalatee saboonni biroon gama hirmaannaa sochii hawaasa dinagdeetiin akka hin gahoomne itti yaadanii hojjetaa jiru. Addatti immoo dhaabbilee mootummaa uummata tajaajilu jedhamanii maqaa sabaa fi sablammootaan jiran keessa sadarkaa gadi aanuu hanga hooggansa olaanootti warreen sirna nafxanyaa leellisanii fi olaantummaa saba Amaaraa qofaan akka jiraatu fedhantu halkaniif guyyaa hojjetaa jira. Mee isaan keessaa dhaabbilee muraasa maqaa isaanii kaafnee haa ilaallu. Tokkoffaa, dhaabbata Itiyoo Telekoom. Dhaabbanni kun maqaa tajaajila uummataan dhaabbatee saamicha dinagdee uummata Oromoo fi sabaa fi sablammoota biroo daran kan miidhuu fi warreen afaan tokko, amantii tokko jechuun sirna nafxanyummaa leellisaniin gubbaa hanga jalaatti dhuunfatameera. Itiyoo Telekoom dhaabbata guddaa maqaa biyyattiin dhaabbate ta'us dhalattoota saba tokkoo qofaan dhuunfatamee mirga saboota biyyattii biroo dhiibaa jiraachuu rogeeyyoonni dinagdee yeroo adda addaatti kan dubbatan yoo ta'u, dhaabbatichi sadarkaa muummee qofaatti osoo hin taane sadarkaalee hundattuu dhalattoota saba Amaaraa qofaan qabamee jira. Biyya maqaaf afaan faajjii uumuun sirna federaalizimii sabdaneessaa hordofte jechuun kaadireen mootummaa halkaniif guyyaa hololaa oolanii fi dhaabbileen calaqqee sirnichaa ni qabu jedhamanii abdataman gartuu saba tokkoo qofaan qabamuun saamicha dinagdee geggeessaa jiru. Dhaabbileen mootummaa federaalaa kanneen akka Itiyoo Telekoom, daandii qilleensaa Itoophiyaa, daandii baaburaa, baankii misoomaa Itoophiyaa, baankii biyyaalessaa, abbaa taayitaa daandiiwwanii Itoophiyaa, Komishinii Gumuruukaa Itoophiyaa, akkasumas waajjiraalee mootummaa federaalaa fi kan magaalaa Finfinnee dhuunfatee kan jiru dhalattoota saba Amaaraa qofa ta'uu isaanii ragaaleen keessoo dhaabbilee kanneenii bahan ni dhugoomsu. Dhaabbanni Itiyoo Telekoom erga miidiyaaleen hedduu iccitii dhaabbatichaa keessa jiru saaxiluu eegalanii hojjettoota dhaabbatichaa dhalootaan Oromoo ta'anii fi saboota biyyattii doorsisuu fi hojiirraa ugguraa jiraachuu
gabaasaalee hedduun bahaa jiru. Keessumaa tibbana iccitii dhaabbatichaa damee magaalaa Finfinnee wajjin wal qabatee namoota hedduun dhaabbileen sadarkaa biyyattiitti jiran olaantummaa garee tokkoo qofaan qabamuun uummattoota biyyattii fi dinagdee biyyattii kan miidhu ta'uu yaada isaanii ibsataa jiru. Dhaabbatichi erga hundeeffamee kaasee dhalattoota Oromoo fi saboota biyyattii cinatti dhiibaa as gahee. Maqaa fi aasxaan dhaabbatichaa guddaa ta'us garuu dhugaan lafa irratti mul'atu dhaabbatichi bakka loogummaa fi dhiibbaan sabummaa itti kan dagaage ta'e ragaalee hedduutu jira. Hooggansi dhaabbatichaa gubbaa hanga sadarkaa gadaanaatti dhalattoota Amaaraa qofaan qabamee akka jiru baramus dhaabbatichi handhuura Oromiyaa Finfinnee keessa taa'ee dhaabbata naannoo Amaaraa fakkaata. Gama biraan ammoo dhaabbatichi tajaajila wal fakkaatullee qixa sirriin biyyattii keessatti diriirsuu dhabuu isaatiin kutaalee Oromiyaa garaa garaa kanneen harka 100 keessaa 75 ol ta'an tajaajila sirrii fi si'ataa kennaa akka hin jirres beekamaadha. Faallaa kanaatiin naannoo Amaaraa keessatti tajaajilli bilbilaa fi intarneetii gahaan diriirfamee gartuu finxaaleeyyii faannoo jedhanii of waamaniin gama dhiyeessii meeshaalee quunnamtii fi odeeffannootiin gargaaraa jiraachuun dhagahamaa tureera. Lammaffaa Baankii Misoomaa Itoophiyaa. Dabali dinagdee karaa Baankii Misooma Itoophiyaatiin dalagamaa jiru inni ijoon akkuma isa gubbaatti isinitti himaa turre waliin kan wal fakkaatuu fi ta'ee jedhanii hooggantoonni baankichaa sadarkaa olaanaa jiran sharafa biyya alaa irratti saamicha hamaa geggeessaa jiru. Addatti ammoo baankichi maamiltoota isaa sabaan Amaara ta'aniif dhorkaa tokko malee maallaqa guddaa itti dhangalaasaa akkasumas abbootii qabeenyaa Oromoo silaa hojiiwwan gurguddoo hojjetanii biyyattiif bu'aa buusuuf malan dirree dinagdee keessaa baasuun duuriyyee Amaaraa maqaa investimentii jedhuun meeshaa waraanaa biyyattii keessatti galchuun uummata isaanii hidhachiisuun madda jeequmsa siyaasaa biyyattii keessatti hirmaannaa guddaa akka godhan taasisaa jira. Kana malees ilmaan Oromoo dabalatee saboonni hedduun qaala'insa jireenyaaf akka saaxilamaniif kan sababa ta'e baankii kanadha. Dabalataan Baankiin Misooma Itoophiyaatiin deeggarsi naannoo tokko qofaa irratti kan xiyyeeffate waan ta'eef kun sabaa fi sab-lammoota Itoophiyaatiif haqaan akka hojjetaa hin jirre gabaafamaa tureera. Baankichi buqqaatota naannoo Amaaraa irraa buqqaaniif karaa dameewwan isaa Bahaar Daarii fi Gondariin deeggarsa yoo taasisu buqqaatota naannoo Oromiyaa, Wallaggaa fi hongee godina Booranaa mudateef deeggarsa taasisuu dideera. Loogiin sabummaa baankicha keessatti hidda gadi fageeffachuu kan mul'isu sananni ba'e kun ambaasaaddarri baankichaa osoo hin hafiin dhalataa saba Amaaraa akka ta'e ibsa. Namoonni ambaasaaddara baankichaa ta'an hundi dhalattoota saba tokkoo qofaa yoo ta'an qarshii miliyoona 2 hanga 3 kaffalamaa jiraachuufinis eerameera. Caasaan sirnaa bulchiinsaa fi hooggansi baankichaa dhibbeentaan 88 ol warra aadaa, afaan, sabaa fi amantii tokko qofa jedhantu guutummaa guutuutti dhuunfateera. Naannoon Oromiyaa qabiyyee lafaa fi baay'ina uummataatiin dhibbeentaa 40 uummata Itoophiyaa ta'a. Baankiin Misoomaa Itoophiyaa waggaa 2 keessatti naannoo Amaaraatiif qarshii biliyoona 21 liqeessee yeroo wal fakkaataa keessatti naannoo Oromiyaatiif garuu qarshii biliyoona 8 qofa liqeesse. Kan baankii naannolee Itoophiyaa maraaf liqeesse walitti da'amee haga naannoo Amaaraatiif liqeesse hin ga'u. Humni namaatis baankicha keessatti akkasuma dhaabbata mootummaa loogii sanyummaa irraa hin qulqulloofne mootummaan irra deebiidhaan sakatta'uun dirqama. Sadaffaa daandii qilleensaa Itoophiyaa. Daandiin qilleensaa Itoophiyaa hooggansaa fi hojjettoota dhalattoota saba Amaaraa irraa ta'aniin dhuunfatamee akka jiru ragaaleen keessoo dhaabbatichaa bahan ni mul'isu. Miseensota maanaajimentii olaanoo daandii qilleensaa Itoophiyaa 18 keessaa 14 dhalattoota Amaaraa yoo ta'an 3 dhalattoota Oromoo, namni tokko immoo dhalataa Tigraay. Biyya sabaa fi sab-lammoota 80 ol qabdu keessatti dhaabbanni guddaan kun saba tokkoon dhuunfatamee jiraachuun hedduu nama dinqa. Keessattuu ilmaan Oromoo gahumsaa fi dandeettii utuu qabanii loogii sanyummaatiin dhaabbata kana keessatti dhiibbaa garaa garaatiif saaxilamaa turaniiru, ammas saaxilamaa jiru. Alaabaa lummuxxii kan fayyadamu akkuma alaabichaa maanaajimentii dhaabbatichaa keessa ilaalchi lummuxxii diriiruun ilmaan Oromoo dabalatee sabaa fi sab-lammoonni biyyattii moggaatti dhiibamuun
ilmaan Amaaraa fi hordoftoota amantaa tokko qofaan dhuunfatameera. Arfaffaa dhaabbata dhuunfaa Safaariikoom Itoophiyaa. Dhaabbata telekoom dhuunfaa kan ta'e Safaariikoom Itoophiyaa karaa eejentiiwwan isaa biyya keessa jiranii Itiyoo-Jooppii fi Ayison Experience jedhamu qacarrii taasisaa jiruun ilmaan Amaaraa qofa ramadaa akka jiru ni beekama. Keessattuu ilmaan Oromoo sadarkaa hooggansaattis ta'e sadarkaa gad aanaatti ramadamaa akka hin jirre komii miidiyaa hawaasaa irratti deemaa ture bu'uura godhachuun dhaabbatichi marii biyya keessatti taasiseen komichi sirrii ta'uu amanee ture. Akka kanaanis hoogganaan Safaariikoom Itoophiyaa yerochaa kan turan Anwaar Soosaa gaaffilee ijoo 5 armaan gadiitti irratti walii galanii akka sirreessaniif komii sana fudhatanii turan. Tokkoffaa adeemsi qacarrii fi dhiibamuu ilmaan Oromoo fi sabootaa fi sablammoota biroo akka sirraa'u. Lammaffaa Oromiyaa keessatti afaan hojii dhaabbatichaa fi barjaaleen afaan Oromoon akka ta'u. Sadaffaa dhaabbaticha keessa garee saba tokko, afaan tokko, amantaa tokkoo fi ilaalcha tokko qabu qofaa waan tureef namoota amantii musliimaa dabalatee kanneen biroo hojiirraa dhiibamuun akka sirraa'u. Arfaffaa dhaabbileen dhiyeessii fi tajaajiloota adda addaatiif dhaabbanni kun waliin hojjetu dhaabbilee gandaa fi warra tokko qofa waan tureef Oromiyaa keessatti dhaabbilee Oromoo waliin akka hojjetan. Shanaffaa bulchiinsa sadarkaa olaanaa keessatti miseensonni 200 ol ta'an guutummaatti garee tokkoon dhuunfatamee ture. Uummanni Oromoo bal'aan baay'ina isaatiin iddoo isaaf malu waajjirichatti akka argatuu fi kanneen kana fakkaatan simatanii turan. Haa ta'u malee ragaan keessoo nuti arganne akka mul'isutti haga yoonaatti dhaabbatichi komii irratti ka'ee ture sirreessuun haafuutii warra achi keessa jiru iyyuu doorsisaa jira jedhame. Addatti ilmaan Oromoo irratti xiyyeeffachuun kaffaltii dhoowwachuu, hojii irraa sababa tokko malee geggeessuu fi qacarrii irratti kuffisaa akka jirus maddeen keenya kun himaniiru. Yaa'ii mana maree bakka bu'oota uummataa 6ffaa kan bara hojii 1ffaa walga'ii isaa idilee 13ffaa irratti waa'ee taranyaa yookaan abbaa dabaree jedhamuun kan gaafataman muummeen ministeeraa Itoophiyaa Abiyyi Ahmad wayita deebii kennan Oromoon sadarkaa dhaabbilee mootummaa federaalaatti hooggansarra hin jiru jedhan. Mana maree bakka bu'ootaa, mana maree federeeshinii, waajjira ministeera muummee fi waajjira pirezidaantii keessatti Oromoon bakka bu'aa tokko qofa qaba. Kun ammoo ni malaafii jedhanii turan. Gama biraatiin kaabinee biyyattiin qabdu 22 keessaa Oromoon iddoo tokkotti illee sadarkaa hooggansa tokkoffaarra hin jirus jechuun dubbataniiru. Kana malees sadarkaa imbaasii fi dhimma alaatti 54 saba Amaaraa yoo ta'u, Oromoon garuu 11 qofa jechuun hammam caasaan kun saba tokkoon to'atamee akka jiru akeekaniiru. Kana malees qonnaan bulaan Oromoo oomisha alergii biyyattii irraa sharafa nuusa yookaan 1/4 illee argachaa akka hin jirres Abiyyi dubbateera. Daandii qilleensaa ammoo 74 saba Amaaraa, 5 saba Tigiree, 5 saba Oromoo akka ta'e Dr. Abiyyi kaasuun hooggansi dhaabbilee federaalaa fi dinagdee jabaa geggeessaa jiranii saba tokkoon dhuunfatamee akka jiru ibsanii turan. Egaan kabajamtoota daawwattootaa fi dhaggeeffatoota Gadaa Miidiyaa Neetwork dhaabbilee federaalaa kanneen akka Itiyoo Telekoom, Baankii Misooma Itoophiyaa, Daandii Qilleensaa Itoophiyaa fi dhaabbata dhuunfaa Safaariikoom Itoophiyaa akka fakkeenyaatti kaafne malee caasaan saba Amaaraa kan afaan tokko, aadaa tokko, alaabaa tokkoo fi amantii tokko leellisu hedduu hidda jabeeffatee gubbaadhaa hanga gajjallaatti qindoominaan socho'aa jira. Uummanni Oromoo dammaqee humnoota hawaasa dinagdeen isa dadhabsiisuuf hojjetaa jiran kan irratti qabsaa'uun akkaan barbaachisaadha jechaa qophii keenya keessoo Oromiyaa torban kanaa asirratti raawwanna. Qophicha qopheessuudhaan kan isiniif dhiyeesse an Amaanu'eel Laggaa, ogeessi suur sagalee ammoo Natsaannet Abarraa ture. Torban qophii keenya keessoo Oromiyaan haga walitti deebinutti torban kun torban gaarii isiniif haa ta'u.